Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota gabayaa tub kun gabayaa tubiidha. Nageenyi keessan badhaadhaa nuti nagaa jirra. Alhamdulillahi hordoftoota keenya. Egaa har'as odeeffannoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga xumuraa odeeffannoo keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kenna. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoolee kennin daawwadhaa wanta barbaaddanii fi waan gaafii isinitti ta'e kamuyyuu nu gaafadhaa nuti isiniif deebisuuf qophiidha. Kanaf like share nurra like fi share nurra hin qusatinatiif YouTube kenna daawwadha. Subscribe godhaanuuf guddisaa isinin jenna. Ardasi akkuma dura baratame odeeffannoon an qabadhee isiniif dhiyaadhee meeshaalee mana keenya keessatti jireenya keenya guyyaa guyyaa ittiin geggeessuu dandeenyu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis televiziyoona qabadhee isiniif dhiyaadheera. Televiziyoona gosa 15 ol qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaaf hanga xumura daawwadhaati kun meeshaa baay'ee tokko barbaachisaadha. Meeshaalee biyya Arabaa irraa biyyoota alaa irraa fiduudhaaf isin rakkisan jechaadha. Qaraxa waliin dabalatee gatii isaas dabalatee isin rakkisuu danda'a. Warroonni kana dura bitachuu barbaadanii gatii isaa ammoo beekuun isaa isin rakkisee gaaffii isinitti ta'ee jedhee har'a haaluma salphaan deebii isaa ni argattu. Kanaaf hanga xumuraatti nu wajjin turaa isinin jedha. Jalqaba irratti televiziyoonii Orbit televiziyoon kan jedhamu inchi 32 kan qabu qarshii 7,000 haaluma salphaan Itoophiyaa keessatti argachuu dandeettani. Orbit televiziyoonii kana ta'ee inchi 43 kan qabu ammoo tuyyuu qarshii 15,000 haaluma salphaan bitattanii meeshaa mana keessanii gochuu dandeettani. Jireenya keessan ittiin gaggeessuu dandeettani isinin jedha. Televiziyoonii gosa biraa ta'ee LG televiziyoon kan jedhamu inchi 43 kan qabu qarshii 20,000 haaluma salphaan argachuu dandeettan jechaadha. Televiziyooniin kuni inchi 43 qaba qarshii 20,000 double screen dha jechaadha. Screen isaa double dha. Televiziyoona baay'ee tokko bareeda ta'e jechaadha. Ammas isuma ta'ee double screen kan qabu screen isaa double ka ta'e jechaadha. Inchiin 32 qarshii 16,000 haaluma salphaan bitachuu dandeettan jechaadha. Dabalataan televiziyoonii gosa televiziyoonii biraa kan ta'e Hisense televiziyooniin inchi 32 kan qabu qarshii 8,000 haaluma salphaan bitachuu dandeettan jechaadha. Televiziyoonii THS televiziyoon kan jedhamu televiziyoonii baay'ee tokko bareedaadha. Genereeshinii haarawaa new brandidha jechaadha. Inchi 32 qaba qarshii 7,000 haaluma salphaan bitachuu dandeettani. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya televiziyoononni isiniif dhiyeessu kunniin moodela yeroo dhiyooti jechaadha. Moodela bara 2020 ta'e televiziyoonii baay'ee tokko barbaachisaa fi gatiin isaa giddu galeessa ta'e jechaadha. Jidduu kanatti wanta baay'ee tokko bareedaa ta'e televiziyoonota jidduu kanatti argaman smart televiziyoon kan jedhamani. Televiziyoonii Samsung smartidha. Screen isaa double ka ta'e jechaadha. Inchiin isaa ammoo guddaa ka ta'e. Egaa ciccitiin sagaleetiif dhifama isin gaafachaa televiziyoonii baay'ee tokko bareeda ta'e smart televiziyoonii kan ta'an Vigo televiziyooniin inchi 50 kan qabu qarshii 24,000 bitachuu dandeettan jechaadha. Ammas smart televiziyoonii dhuma ta'e Delta televiziyoon kan jedhamu inchi 43 kan qabu qarshii 20,000 haaluma salphaan bitachuu dandeettani. Ammas isuma ta'e inchi 32 kan qabu qarshii 16,000 argachuu dandeettani. Wanti isin beekuu qabdan 4K dha jechaadha. Televiziyoonni kunniin smart televiziyoonii kun Samsungonni kunniin 4K dha. Inchiin isaanis baay'ee tokko gurguddaadha. Gatiin isaas madaalawaadha. Double screen dha. Screen isaa double dha. Haala salphaan cabuu hin danda'u. Televiziyoonii baay'ee tokko bareedaadha. Ammas haaluma isa fakkaatuun gosa televiziyoonota biraa ta'ee Samsung Smart 7 Series kan jedhamantu jira. Isaan kunniin televiziyoonota baay'ee tokko bareedoodha. Inchiin isaanis gurguddaadha. Gatiin isaas madaalawaadha. Isaan yoo isin biraan gahe inchi 49 kan qabu Samsung Smartidha. 7 Seriesdha. Inchi 49 kan qabu birrii 30,000 haaluma salphaan bitattanii meeshaa mana keessanii gochuu dandeettanii jireenya keessan guyyaa guyyaatti gaggeessuu dandeettan jechaadha. Ammas isuma ta'e inchi 55 kan qabu birrii 38,000 haaluma salphaan bitachuu dandeettani. Dabalataan televiziyoonuma kana ta'e double screen 4K dha. Samsung 7 Series isuma ta'eeti inchi 65 kan qabu qarshii 63,000 haaluma salphaan bitattanii meeshaa mana keessanii godhattanii jireenya keessan guyyaa guyyaatti gaggeessuu dandeettani. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya televiziyoonni guyyaa har'aa isiniif dhiyeesse televiziyoonota kanniin televiziyoonota moodelli isaanii dhiyoo ta'e new brandidha. Kanaaf haaluma salphaan televiziyoonota kanniin gatii amman isinii dabarse kana waliin haaluma salphaan bitachuu dandeettanii lakkoofsa isaas
isini lakkoofsa isiniif kennamu kana waliin lakkoofsa isiniif kennamu lakkoofsa kanaan bilbiltanii gatii isaa gaafachuu dandeettanii adda baafachuu dandeettanii bitachuu dandeettanii iddoo isin barbaadan kamittuu iyyuu mana gurgurtaa televiizyinii kamittuu iyyuu argachuu dandeettan isiniin jedha. Kanaaf warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa. YouTube chaanaalii keenya nuuf guddisa. Odeeffannoo kamuyyuu meeshaalee mana keessatti itti fayyadamuu dandeenyu kamuyyuu isinii biraan geennaa. Gaafii keessan irratti hundoofne wanta gaafii isinitti ta'e meeshaa bitachuu barbaadan kamuyyuu nu gaafadhaa. Nuti gabaa giddu galeessaa Itoophiyaa hunda irratti maaliin gatii isaa maaliin akka jiru odeeffannoo isaa guutuu isin biraan kenna. Kanaaf wanta gaafachuu barbaadan hunda nuufin qusatinaatee nu gaafadhaa. YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa nuuf guddisa. Wanta gaafii isin ta'e koomentii jalatti nu barreessaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Egaa odeeffannoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf tura.